Indomatti ajanda indal dalam maal godhan naggadaa miti asib waa gurguratte amma asii qotteechi gurguratanii miti lubbu mateeti malee sad Yo, warri fuula midhaan eeggatanii fuula kaafachuu dandeessu. Dantaa rabbi alaafisu inshallah hidayah tanas follow godha eenyu hidayah anis follow man godha inshallah waa takko maatu hawaasuma keenya keessa jira sabboontu shawa jabaadhooti yani anyway namas narraa dhorge okay namnooti ni sira namni wada tokko ati yoon sira dhufe naggal lakkistana irraan dhowutu dhiisa abboo muutna godhan hin gartame gaaf tokko arguuf teessa atuma narra kana nan jette kana guyyaa sana yaadattu hin sin jedha waan hin qabadata gadi lakkisu beeyta akkas nan jette namni sun tokko mana kee dhufnaan akka na gorooni narraa muut godhi jedhu hin gootu isaan muut yoo godhi jedhan nam muut goota hin beeka ani walumatti gidisin isa malee nama tokko hin muut hin godhu kun hin ta'u ree ofirraa qolatu agus moodee tanaafis kan nu qabda isin hin kenna goota rakkoon eshi akkas taanaan walii galle akkas taate moo mana seyxaanaatu naan dhaqa akkas taate mana agartee kiristaanaa dhiisi osoo seyxaaniin osoo tiktookii banatee bar fe'ee sanuma taa bar hin ta'u yaa kamiini biroo jedhe harreen osoo tiktookii banattee jedhe foloora numa argattii bar haa jedha dhufee kaa numa argata akkasuma kanaaf namni hundi foloora numa argata rabbi si alaafisu atis ma takko maatu teenyumaa mi duraanis islaamummaa dhiiftee malee wayinu dhiiftee namummaa Itu sin jibbe muati yo do kono sire waan jaalladhu nama dhufna waa takka boo olin rukun ijoollee gariitu na aarsa malee dhugaan si wallahi nama garii waan aarsa malee wallahi an nama sarrabsu laayira waa takka garanga an yoo waa tuqe nama sanillee yeroo garii nama sanii waa tuqa malee amantaa sana faan tuqufa in fakka in tuqu amantaa sana in tuqure namticha isee na tuitte numaa rokutero ani nama bar eenyu sabboontu ani ana dhiisii gooftaanu hin aaraa bar waaqni mate jechuun uumaan keenya hin dallana yoo isa dhiibnee waan biraa waaqessine waan hin taane seera isaa yoo cabsine ana kana rukute takka amantaa koo tuqe nama jibbisiisa osumaan siinaasaa jiru si hojii miira keetii jecha waan itti amanu yoo ruute rukute waan san miira keessa waan nama galchu so yeroo san nama aarsa malee irreedduun Yesuus ni waan Yesuus akkuma feetetti illee taatu islaamni kun parsantii ittuma amanaa bar takkitan namuutu noo beeka waan itti amanu tokko namni tokko qabbo duriyyeen teenya ijoolleen garii yoo jiraatte Yesuus maal yoo jette malee ani waan wangeera jiru yeroo garii fakkeessee kana tokko malee wallahi yeroo garii rabbiin nun dhiiso social media akka jiru kanatti mootummaa waaqayyoo galuun jabdu wangeela keessattis inni raattu namaan jedheewu nama akka lubbuu keetii jaaladhu jedha sabboontuun akka lubbuu siinna jaalatti I don't think so natti fakkaatu akkasuma jedhaami sabboontu jira jabaka jabdu ollaa kee nama akka lubbu keetii nama jaaladhu kan jedhu caafamee jira bar hayyayya na jibbaa na rukutaa bifa kootii na rabsaa waan jechaa kun waliin hin deemuun hin jabaatti gaa kanumaaf rabbiin waa laaffisu waa hundaafu asirra galee namuutu asumarra galla kun wayi dalaganne galle ilmaan guddifne baranne barsiifne asuma dhufnee waluma qawwee malee walin rukunna laan eenyu aanni jedhee yabaadhooti lallabaa sin dhiisini gaafii sin dhiisini koottu min dhufna inshaallah ayyee kota rakkoon hin jiru rabbi jedhe nagaan si haa bulchu deem rafeenna nagaan bulaa galatuun hayyee inshaallah ayyatis nagaan buli galatuun ali الهداية يت هداية فلو قد أمي جران هداية أيه أوكي نعم أوه ما شاء الله نين بيها إيمو نين كبابر الهداية هداية ربنا خان ربي هكذا يالج عندك يناو فلو قد أمي جري
Bisa danger tan follow goda. Jula kim dia hasbon tu jira jiru kan. Profile ay kabu kan. MashaAllah. Sudaisi. Assalamualaikum. Naga alhamdulillah. Galata Rabbi alhamdulillah. Goda jira kuma maltu maafe. Oni basa dingal labar. Dingal bi iznillah. Ali solo goda kuma dibagal chabo. Mutuma kan biye la fatun. What's going on? MashaAllah. Chap. Tubada bas. Charger qiyas gala khawjira. Aisha no rafte. Muhammad Alfano. Muhammad Alfa. Nrafa qoni mbas na wasa qoy. Alfaqi? Ya. Ajaib ya. Allahumma faqina. Yes. What? Watch out. Where's the hammer? It's right there. Oh, here. Underneath. Bro. Maaltu jira amma? Ani sagaleen kee xiqqaadha. Ali nu xiqqaadha bar. Sagalee isaa qofaa sooftani. Biliyoonis rafe. Di lafaa akkam goona duba? Wallahi. Tidhoyne irraa baasna. Kun waa takka wachuun namoon dhaggeeffataa miti. Dhabarra isumaa wayyaame. Ani lallaf maatii bar ijoollee na jeequ jira bar. Natti hin tolu xumaaninaaniin fadha. Achi waan hunoo kana dhaawatanii. عند القرد والخنازير أخذها ومن الشيء ما رجع كان أبو ألو أبو مال أبيت ما نكرت كده مارين أو يا ده إنجيل بتاعي يا ده إنجيل ورين إيه ده إنه ده وكيس كمان أكرت Abu na you did there. No, I don't disrespect you. I respect you. I love you. I care you. I'll take care of you, bro. What are you talking about? يعني بيعمل قافين قافة ده لو ما رقافين كابوكان No, alin siyoja sawe. Hunda alin siyoja sawe bar. No, Walid ofe. Hadith je Quran sifide akkata Quran itti dhufe eenyuran dhufe akka itti dhufe. Alin siyoji dila sausan deeqa 15. Deeqa 20 simoji naasofne. Inni naagari raji ani jechuu barbaade maca Quraanni rabbirraa dhufuusaa Nabiyyu Muhammadiin ala akkamitti ragaa maal qabu akkas goobas eewa okay goobas qaamni tokko gaafii bareeda gaafatte yoo akkas jedhe similar to sanide Museen waaqarraa dubbii dhageewu ragaa maalii qabdaati akkasumas godha yeroo dhugooti sabni Israa'el warri wajjin turanii fi dhagaa turan gaafa gartee xuuri siinaa dhaqee Museen gartee fudhate ati ergamaadha ati waaqayyo hojii dubbachuu gabatee gaafa eenyu bira jira naayim nama tokko gaafa tulluu siinaa irratti waaqayyo dubbateedha eenyu bira jira waaqayyo jira eenyu siin jedhe Musee waaqayyo jira eenyu siin jedhe maal jechuudha afaan Oromooti ka
afaan oromoo ta'uu isaa naa gadi musee eka beke afaan na jet okay nabi museetu okay museen gaafa gibxi keessaa boof waaqayyooti dubbate okay waaqayyooti dubbate eenyu siin jedhe musee waaqayyo na dubbate jedhe moo qaama biraa bira jira yeroo waaqayyooti dubbatu yeroo sanaaf waaqayyoo fi musee ture eenyutu akka waliin ture Musee baro naasiif hin galle clearly si abbuu kiyya waan Yusuf Museen gaafa gartee xuuri Siinaa dhaqusan ergamaa ta'uu inni akka ergamaa ta'e eenyutu ragaa waliin jira gaafa inni waaqayyo dubbate seexaana waaqayyo dubbate eenyu ragaa waliin jira gaafa gabatee dhufee fudhatee dhufu san naayime gaafa musee faana waaqayyo wanti dubbatu jalqabarraa musee fi waaqayyo sana booda garuu eenyu siin jedhinsi kanumaan si gaafa jedhu eenyu siin jedhe waaqayyoo fi musee qofaa ture kan jedhu eenyu siin jedhe musee jedhe moo waaqayyoo siin jedhe no anis waan siin jedhe no sanii miti waan naan siin na dhageef siif hin galle ammallee absolute siif hin galle Museen waaqayyo wajji haasa'u seexaana wajji haasa'u eenyu bira jira Musee fi waaqayyo qofa waliin akka ture eenyu bira jira jalqabarratti musee fi waaqayyotu walitti dubbatee isaa booda eenyu siin jedhe musee fi waaqayyo walitti dubbatee eenyu siin jedhe afaan oromoo siif hin galu naa galeera bee amma gaaffiin keessan beeksiniif deebisan jira bee dirqama laan isin beektu waan caafame irransiif waan caafametti amanteemi Musee fi waaqayyo akka waliin turan jedhu eenyutu jedhe san Musee jedhe moo waaqayyo siin jedhe macaafa qulqulluutti barreeffamee jira macaafa qulqulluu kan barreeffame san eenyu barreesse eenyu jedhe Musee barreesse goobas Musee siin jedheemi goobas kanaafu Musee amante moo amanne Musee inni qofti ragaa ta'uu hin danda'u oh my god okay once amma ragaa na kan simbee ragaa tokko ragaa sirra darbee booda akkanatti waaqayyo wajjin ture allaan wajjin Muhammadin faana ture ansan siin jenne sa gurbaan nama dhaggeeffadhu gurbaa uwwiteen dhufi na dhaggeeffadhu Museen feetu miliyoona takka ragaa feeti bakka waan si gaafa jiru kanaafu waan kun kijiba ta'u Museen waaqayyo jekka haasawe